Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Ifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen galateeffamuun dhamala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jirru ni beekama. Obbolaawwan barachaa jirtan kutaa darbe kutaa sagaleffaadhaan qoqqoodama kitaabilee kakuu haaraa keessaa kutaa lammaffaa kan ta'e kutaa seenaa kan jedhudha kan baranne. Kutaa seenaa jechuun manni kiristaanaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos dubbii fayyinaa raawwatee gara samiitti erga ol ba'ee kaasee hanga qulqulluun Phaawulos lallaba isaa deemsa isaa xumuree Roomaatti hamma inni deemetti kan jiru seenaawwan kana kan dubbatudha. Seenaawwan kana kan dubbatu immoo kitaabilee kakuu haaraa keessaa kitaaba tokkodha. Innis kitaaba hojii duukaa bu'ootaadha jennee kaasnirra. Kitaabni duukaa bu'ootaa kun kitaaba seenaa kan jedhamu kan kakuu haaraa tokkicha ta'uusaa. Kitaabni kun qulqulluu Luqaasiin akka inni barreeffame wantoota baay'eedhaaf hundee akka inni ta'e mana kiristaanaa ishee jalqabaa cuuphaa kan jalqabaa wareegamummaa kan jalqabaa kana kan dubbatu ta'uusaa ilaalleedha kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fi ayyaana Waaqayyootti barumsa kanatti fuudhaan kutaa 10ffaadhaan kutaa 3ffaa kitaabilee kakuu haaraa kan ta'u kutaa ergaawwanii kan jedhu kan jalqabnu ta'a jechuudha. Har'aaf seensa isaadha kan barannu jechuudha. Waaqayyoon nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan jalqabuma yeroo seensaa kitaabilee kakuu haaraa jennee yeroo eegallu kitaabilee kakuu haaraa kana kutaawwan 5tti qooduun keenya ni yaadatama. Kutaan jalqabaa kutaa wangeelaa, kan lammaffaa kutaa seenaa, kan sadaffaa kutaa ergaawwanii. Kan afuraffaa kutaa mul'ataa yookiin immoo kutaa raajii. Kan shanaffaa immoo kutaa sirnaa yookiin seeraa jennee akkasitti qoqqoodneerra. Innaa isaan keessaa hamma ammaatti kutaawwan 2 kutaa wangeelaadhaaf kutaa seenaa baranneerraa jechuudha salphaadhumatti. Guyyaarraa kutaa sadaffaa kan ta'u kutaa ergaawwaniidha kan eegallu. Kutaa ergaawwanii kana guyyaarraa seensa isaadha kan barannu. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos yeroo adda addaatti amantoota biyya adda addaa jiraniif ergaawwan barreessaa fi wangeela isaan barsiisaa turaniiru. Egaan kiristaanonni kutaawwan adda addaa keessa foffoca'aniiru. Akkamitti foffoca'anii karaa lamadha. Kan jalqabaa dursinee akkuma baranne hangafni diyaaqonoota qulqullichi Isxiifaanos erga inni wareegamee booda maatiiwwan 8,000 Yerusaalem keessa kanneen jiran foffoca'aniiru. Addunyaarra jechuudha. Foffoca'aniiru. Kan jalqabaa isaaniidha. Kan lammaffaa immoo kutaama biyyuma alagootaa jedhamaa kan ture kakuu moofaa keessatti wangeelli isaaniif lallabame kan akka qulqulluu Phaawulos bal'inaan kan beekamu sadha. Duuka bu'aa alagootaa jedhamee kan beekamu inni lallabanii taasisan baay'ooliin deebanii akkasumas duuka bu'oonni biroo kan isaan taasisaniin baay'ooliin gara kiristaanummaatti deebi'aniiru. Innaa isaan kana amantaa isaanii akka isaan cimsataniidhaaf jireenya gaarii kiristaanummaadhaan akka isaan cimaniidhaaf jecha duuka bu'oonni bakka adda addaa taa'uudhaan bakka biraatti ergaawwan barreessaa turaniiru. Innaa asitti kan ilaallu ergaawwan kanadhaadha jechuudha. Ergaawwan kuni baay'inni isaanii barreeffamanii kanneen jiran kitaaba qulqulluu keenyarra ergaawwan 21dha.
Isaan kan yommuu ta'an barreessitoota shaniin barreeffamanii ergaawwan kun salphaatti gabatee kanaan taa'eera. Tarii obbolaawwan viidiyoodhaan ilaalaa argaa jirtu. Gabateedhaan qulqulloonni ergicha barreessan tarreeffamaniiru. Baay'inni ergaa isaan barreessanis tarreeffamee jira. Kan jalqabaa qulqulluu Phaawulosidha. Qulqulluun Phaawulos ergaawwan 14 kan inni barreesse. Qulqulluun Yohaannis kan lammaffaa Yohaannis duuka bu'aa jechuu kooti ergaawwan 3 barreesseera. Qulqulluu Phexros hangafa duuka bu'ootaa ergaawwan 2 barreesseera. Qulqulluun Yaa'eqoob ergaa 1. Qulqulluun Yihuudaadha. Yihudaan immoo ergaa 1 barreessaniiru jechuudha. Innaa isaan kan yeroo walitti daanu meeqa ta'u? Ergaawwan 21 ta'uu jechuudha. Kitaaba kanaan yookiin kutaa kanaan kan barannu ergaawwan 21 kanadha jechuudha. Gara tarreeffama isaaniitti darbuu keenyaan dura hubannoowwan kan biraa ilaaluun barbaachisaadha. Qoqqoodamanii qabu ergaawwan kuni. Qoqqoodamanii qabu. Qoqqoodamni isaanii yaa'u kan jalqabaa baay'ina eenyuun akka barreeffamanii ni qoqqoodamu. Qulqulloota barreessaniidhaan gaafa jennu yaa'u dursinee kan tarreessine kana qulqulluun Phaawulos ergaawwan 14 barreessuudhaan, qulqulluun Yohaannis ergaawwan 3 barreessuudhaan, qulqulluun Phexros ergaawwan 2, Yaa'eqoob Yihuudaan tokko barreessuudhaan kun qoqqoodama ta'uu danda'a kan jalqabaa. Asitti garuu kan ilaallu haala ergama isaanii irrattidha. Haala ergama sanarratti hundaa'uudhaan ergaawwan kun bakka lamatti kan isaan qoodaman ilaalla. Isaanis akkamidha? Ergaawwan gara waldaaleetti ergamanii fi ergaawwan nama dhuunfaaf barreeffaman jedhamanii bakka lamatti qoodamuu jechuudha. Ergaawwanii waldaaleetti ergaman kan jedhu biyya tokko keessa kanneen jiran namoota kiristaanummaa fudhatanii jiraniidhaaf tokkummaadhaan akka isaan itti fayyadamaniidhaaf tokkummaadhaan akka isaan ittiin bulaniidhaaf ergaawwan barreeffamanidha. Inni ergaawwan kana kitaaba qulqulluu kanarra gaafa barbaannu ergaawwan 21 kana keessaa ergaawwan 15 waldaaleedhaaf kan barreeffamanidha. Isaanis fakkiuma jiruun ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Roomaatti kan erge kan jalqabaati. Taane immoo innumti Qorontoosti kan erge kan jalqabaaf kan lammeeffaa. Afuraffaan immoo Galaatiyaa. Shanaffaan Efesoon, jahaffaan Filiphisiiyus, torbaffaan immoo Qolaasiyus, saddeettaffaan immoo tokkoffaa Tasalonqee, sagalaffaan lammaffaa Tasalonqee, kurnaffaan Ibroota, 11ffaan tokkoffaa Phexros, 12ffaan lammaffaa Phexros, 13ffaan tokkoffaa Yohaannis, 14ffaan ergaa Yaa'eqoobiif, 15ffaan immoo ergaa Yihuudaadha. Isaan kun ergaawwan gara waldaaleetti ergaman jedhamu. Warreen jalqabaa kanneen jiran yaa'u gara fuuldaatti kan barannudha. Gara Roomaatti kan jedhamu biyyadha. Roomaan malee maqaa namaa miti. Maqaa maaliiti? Maqaa biyyaatinna. Kiristaanota Roomaa keessa jiraniif kan barreeffamedha. Kanaaf waldaalee jedhamu. Qorontoos yoo fudhannes Qorontoos maqaa namaa osoo hin taane maqaa biyyaati, maqaa naannoodha. Kanneen achi keessa jiraatan kiristaanota sanaaf barreeffamee jechuusaati. Taane kan jiru Galaatiyaa. Galaatiyaanis bakkadha. Bakka namoonni jiraatan jechuudha. Magaala sana keessa kiristaanota jiraataniidhaaf kan barreeffame ta'uu isaatiin maqaa magaala sanaatiin moggaa'eera. Efesoonis akkuma kanaati. Filiphisiiyuusis, Qolaasiyuus, Tasalonqee kan jennu kun isaan kun hundumtu magaalota dursanii warreen alagoota jedhamaa kanneen turan booda garuu kiristaanummaatti lallaba duuka buutaan warreen deebi'anidha. Ittaana kan jiru Ibroota kan jedhu kun Israa'eloota jechuudha salphaadhumatti ijoollee Abrahaam jechuudha Ibroota jechuun. Maqaa sanyii isaanii keessaa darbaa kan dhufeen Ibroota jedhamanii moggaafamaniiru. Ibroota gaafa kan jedhu gaafa agartan ijoollee waadaa Abrahaam jala jiran jechuudha salphaadhumatti. Innaa isaanis dursanii Waaqayyoon kan beekanaa ta'an malee kiristaanummaa kanas sirriitti akka isaan fudhachuu qabaniidhaaf akkasumas warreen fudhatanii jiraniidhaaf gargaarsa akka ta'uuf cimina akka ta'uudhaaf jecha qulqullichi Phaawulos kan isaaniif barreessedha. Tokkoffaaf lammaffaa Phexros immoo namoota bakka adda addaatti baqannaadhaan jiraniidhaaf Yerusaalem keessaa warreen baqatan isaaniif kan barreessedha. Tokkoffaa Yohaannis illee akkasumadha. Yaa'eqoobiif Yihudaan kan barreessanis akkasumadha jechuudha. Kiristaanotuma baqannaa jiraniidhaaf kan barreeffamanidha jechuudha. Kanarraa kan ka'e maal jenna? Ergaawwan waldaaleetti ergaman jedhamu. Kan lammaffaan immoo ergaawwan nama dhuunfaadhaaf barreeffamanidha. Kan ammoo duuka bu'oonni gooftaa keenyaa maal taasisaniiru?
nama dhuunfaadhaaf. Namni kun tarii mana kiristaanaa hoogganaa kan ture yoo ta'e, akka inni itti jajjabaachuu qabu haala kamiitiin waldaa kiristaanaa jajjabeessuu, geggeessuu akka inni qabu, akkasumas achi keessatti kanneen raawwataman haala kamiitiin qindeessuudhaaf bulchuu akka inni qabuuf gorsa gochuudhaaf jecha duuka bu'oonni kan isaaniif barreessanidha. Tokko tokkoof immoo galatoodhaaf kan barreessan, jajjabinaaf kan barreessan nama dhuunfaadhaaf jechuudha. Inni argaawwan akkasii kun kitaaba qulqulluudhaa warreen hafan yookiin ja'an jechuudha. 15 waldaadhaaf jenneerra. Warreen hafan ja'an maal ta'u? Nama dhuunfaadhaaf barreeffaman jechuudha. Innaa ja'an isaan kamidhaa? Qulqulluun Phaawulos kan barreesse 4dha. Kan jalqabaa tokkoffaa Xiimotewoosidha. Kan itti aanu lammaffaa Xiimotewoosidha. Kan sadaffaan immoo Tiitoo, afuraffaan Filimoonaa, shanaffaan lammaffaa Yohaannis, ja'affaan immoo sadaffaa Yohaannisidha. Inni argaawwan kana gara fuulduraatti bal'inaan ni ilaalla. Kan jalqabaa arfan qulqulluu Phaawulosiin kan barreeffamedha. Xiimotewos mucaa hafuuraa kan qulqulluu Phaawulosidha. Isaaf si'a 2 ergaa barreesseera. Taanee kan jedhan Tiitoodhaaf Filmoonaadhaaf si'a tokko hundumti qulqulluun Phaawulos barreesseera. Qulqullichi Yohaannis immoo si'a 2 ergaawwan 2 namoota adda addaadhaaf gara fuulduraatti baranne eenyu akka isaan ta'an callifamee kan barreeffame miti. Namoota kanaaf si'a 2 ergaa adda addaa barreesseera jechuudha. Innaa isaan kun nama dhuunfaadhaaf kan barreeffamanidha. Walumaa galatti ergaawwan 6 ta'uu jechuudha. Warreen jalqabaa 15, warreen ammaa 6, walitti 21 ta'uu jechuudha. Salphaadhumatti qoqqoodama isaanii haala kanaatiin ilaaluu dandeenya. Kan asirratti hubachuun nurra jiraata hundi keenya iyyuu. Maaliifidha? Baay'ooliin yeroo baay'ee kitaaba qulqulluu dubbisuudhaaf gaafa jalqaban iyyuu akkuma maqaa kana akkatti waaman hin beekani. Baay'ee nama dinqisiisa. Kan nama dhuunfaatti barreeffame gara warra abaloochuudhaan yeroo isaan itti dubbisan tokko ta'e dhageessanii jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf maal jedhu ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Xiimotewositti erge jechuudhaan namoonni gaafa dubbisan dhageessanii jiraachuu danda'a. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Tiitootti kan erge, ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Filmoonaatti kan erge. Akkas hin jedhamu. Isaan kun nama dhuunfaadha malee warra yookiin biyya miti. Kana sirreessuun nurra jiraata. Baay'oon akkas jedhanii wanta waamanidhaaf jechuudha. Nama dhuunfaadhaaf kan jedhame ergaa qulqulluu Phaawulos gara Xiimotewos kan jalqabaa jenna. Ergaa qulqulluu Xiimotewos gara Tiitoo yookiin ergaa qulqulluu Phaawulos gara Filmoonaa enna malee gara warra Filmoonaan jennu. Warra kan jechuu dandeenyu isaan biyyootaaf yookiin waldaaleedhaaf warreen argamanidha. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Roomee jechuu dandeenya. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Efesoon jechuu dandeenya. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Tasalonqee kan jalqabaa yookiin lammaffaa jechuu dandeenya. Innaa isaan kana sirriitti adda baasne beekuu danda'uutu nurra jiraata jechuudha. Walumaa galatti haala kanaatiin qoonnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu egaa ergaawwan kana qo'achuudha. Ergaawwan 14 jalqabarra jiranii amma kanneen kaasne 21 keessaa jechuudha. Kan jalqaba tarreeffaman ergaawwan 14 qulqulluu Phaawulosiidhaan kan barreeffamedha jennee kan kaasne isaanidha. Itti aananii kan jiran immoo ergaawwan 2 qulqulluu Phexrosiin warreen barreeffamanidha. Itti aananii kan jiran ergaawwan 3 immoo qulqulluu Yohaannisiin kan barreeffaman yommuu ta'u, itti aananii kanneen jiran ergaawwan 2 immoo kan qulqulluu Yaaqoobiif Yihuudaadha jechuudha. Tartiiba kanaan qo'achaa deemnaa jechuudha. Kanaafuu taannee kan ilaallu ergaawwan qulqulluu Phaawulosidha. Kan qulqulluu Phaawulos 14 isaanii jechuudha. Innaa gara kanatti darbuu keenyaan dura qulqulluu Phaawulos maalummaa isaas nu barbaachisa. Walumaa galatti sakaan mata duree kana kaasnee gidduutti dhaabbachiisuurra kutaa itti aanuun jalqabnee guutummaa isaa yoo barannee wayya waan ta'eef kan guyyaa irraa asuma irratti haa dhaabbachiisnu. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.